Ijoo duulee keenya guyyaa har'aatiin gaafa Tsadaalee Lammaa miidiyaa irratti wayyaanee kokkee qabaatuuf ta'e Abiy Ahmed kophee Saamoraa walawwala Shimallis Abdiisaa ammoo zambiila Azeeb Masfin baatee jilba Sibahat Naggaa dhungataa ture jechuun Jawaar Mohaammed faarsee bultoota gaazexeessituu Tsadaalee Lammaatti duulaa jiraniif akeekkachiisa kenneen gabaasa guutuu dhageessu. Noorweey lammummaa dhalattoota Eertiriyaa mootummaa Eertiraa deeggararraa akka mulqituun akeekkachiisa kenniteen gabaasa guutuu dhageessu. Aduu keenya biyya alaatiin haleellaan xiyyaaraa Ameerikaan Soomaaliyaa keessatti garee shororkeessitoota IS Alqaayidaa irratti raawwachaa jirtu dabalaa jiraachuun gabaafameen gabaasa guutuu dhageessu. Sa'aa namni alaamanii nagaa daawwattoota Oromiyaa Niwus Miidiyaa moduu guyyaarraa qabannee dhufnee nufaana turan affeeraa keenya. Faarsee bultoonni tibba kan ammoo gaazexeessituu Tsadaalee Lammaa lanfachaa jirti jechuun Jawaar Mohaammed barruu dheeraa fuula Facebook irratti barreesseera. Sababni ammoo miidiyaa irratti akka namoomaa sirni Abiy raawwatee maaf saaxilteedha kan jedhe Jawaar akka nama gameettii siyaasa biyya keenya keessa turteetti alanfamuun kun homaa akka ishii hin miine waan hin beekuuf ofirraa ittisuuf guuza hin barbaaddu isheen jechuun dubbateera. Ammoo Tsadaaleen eenyu akka taate qabsoo Oromoo keessatti akkasuma siyaasa Itoophiyaa keessatti gaheen ishii maal akka ta'e warra irraanfate yaadachiisuu waan hin barbaadeefan waa jedhee jechuun Jawaar Mohaammed tufuudhaa Facebook irratti barreesseera. Tsadaaleen namoota miidiyaan dhugaa walabummaa ogummaa gaazexeessummaan Professional cichoominaan akka taalii damgolii dhaban keessaa hangafa jechuun Addis Istaandaardi waggoota 15 darban kana madaalaa istaandaardii miidiyaalee Itoophiyaa keessaa adda ture akka ta'e nama mormu hin jiru jechuun itti fufee. Yeroo gaazexeessitoonni fi magaazinoonni hedduun takka gara mormitoota goruun oduu dhugaarraa fagaate balballoomsan kuuwwan ammoo mootummaa sodaatanii faayidaaf itti maxxananii dhugaa uummataa dhoksuun misooma sobaa afarsaa turan Tsadaaleen Addis Istaandaardi oduu fi odeeffannoo qabatamaa ragaa waliin dhiyeessitee ciccitee asiin geessee jechuun dubbateera. Gama qabsoo Oromoos yoo ta'e miidiyaalee dhuunfaa biyyattii keessa jiran keessaa kan gaafa qabsoo qeerroo uummata cinaa dhaabbatee Addis Istaandaardi qofa akka ture warri akka kiyyaa rifeensi doobbaa ta'e ni yaadatu kan jedhe Jawaar. Tsadaaleenis dhuunfaan miidiyaalee addunyaa garaagaraa irratti dhiyaachuun adda durummaan uummataaf falmaa turte jedhe. Addis Istaandaardi hundeessuunis arraata afaan Ingilizii qabsoo Oromoo turte jechuun gaafas warri har'a Tsadaaleetti arraba dheeressaa jiru kun irra jireessi isaanii wayyaanee jalatti hiraaree qeerroo ajjeesaa fi ajjeesaa warra ture jechuun dubbateera. Kun ammoo akkuma har'aa kana mootummaan goree gara miidiyaatiin namoota akka Tsadaalee kanarratti duuluun maqaa isaanii gochaa fi jecha isaan qabsoo Oromoo duraa ittiin dhaabbataa turan wal cinaa tarreessuun ni danda'ama jechuun seenaa istirii fi tiwiitarii feesbuuk isaanii ilaaluun laaftuutti hubachuu ni dandeessu jechuun dubbateera. Gaafa Abiy aangootti dhufee sirna abbaa irree haaraa ijaarrachuuf namoota hidhuu fi ajjeesuu eegalu warra duraa dhaabbatanii sagalee ol kaasee saaxiluu eegale keessaa Tsadaalee fi Addis Istaandaardi adda duree turanii jechuun Abiy aangoo qabatee ji'oota muraasa keessatti ce'umsa balaa gufachiisuu fi butamuuf saaxilamuuf jechuun eeraa akka turanis nan yaadadha jedheen. Gaafa wal waraansi Oromiyaa dura jalqabu balaas deemaa jiru bifa qondaalonni mootummaa dippiloomaasii fi uummanni hubatan barreessuun turan gaafa wal dura dhaabbannaan mootummaa federaalaa fi naannoo Tigraay hammaataa deemus akkasuma godhanii jechuun dubbateera. Faarsee bultoonni Tsadaalee waan lamaaf yoo amatanii fi himatan ni agarra jechuun naatoo TPLF qabdii fi Eertiraaf loogii gooti kan jedhudha. Mi'a ilaallu gaafa lolli Tigraay gaggeeffamu Tsadaalee dabalatee hayyoonnii fi rogeeyyiin Oromoo hedduun wal waraansa sana mormuun Abiy qeeqaa turuun isaanii waan haalamu miti. Sun dogongora tureeree jechuun Jawaar Mohaammed kan gaafate yoo ta'u yakka waraanaa uummata Tigraay irratti raawwatamu sana hayyoonni Oromoo mormuun sun murtii seena qabeessa maqaa Oromoo yakkamaa seenaa irraa oolchedha jechuun dubbateera. Hayyoonni keenya garuu adda durummaan lola sana mormuun isaanii akka dhuunfattis akka sabaattis yakkichaan faalamuurraa nu baraaruun olaantummaa safeeffannaa moral upper hand akka goonfannu nu dandeessise jechuun irran deebi'aa hayyoonni Oromoo lola sana sagalee guddaa fi ejjennoo cimaan balaaleffachuun tarkaanfii sirrii fi kan xurii Abiy saba Oromoo akka hin haqamneef ittiseedha jechuun Tsadaaleen qabxiilee marii Aljaziiraa tibbanaa irratti kaaftes ejjennaa sana kan gadi cimse waan ta'eef sirrii turte jechuun deeggareera. Hojiin Abiy fi yakka isaa maqaa gaarii Oromoon qabu irratti fageessuu ammas gara fuulduraattis cimee itti fufaa jedheera.
Gaafaas Adaalee Lammaa miidiyaa irratti wayyaanee kokkee qabaa turte. Abiyyi Ahmad kophee Saamoraa walawalaa ture. Shimallis Abdiisaa ammoo zambiila Azeem Masfin baatee jilba Sabahat Naggaa dhungataa ture jechuun Jawaar Mohaammed faarsee bultoota gaazexeessituus Adaalee Lammaatti duulaa jiraniif akeekkachiisa kenneen. Oduu keenya itti aanuun Noorweey lammummaa dhalattoota Eertiraa mootummaa Eertiraa deeggararraa akka mulqitu beeksifte. Dhaabbanni tajaajila baqattootaa Noorweey akka jedhetti waggootaan lamaaf qorannoo erga gaggeesseen booda lammummaa namoota Noorweey Eertiraa ta'an mootummaa Eertiraa deeggaranirraa akka fudhatu murteesseera. Eertiraaronni lammummaa Noorweey isaaniif kenname mootummaa Eertiraatiif deeggarsa kennuu kan jedhe koree qorannoo miseensota 5 qabu kun Eertiraaronni 135 Eertiraanota 135 irratti qorannoo kan gaggeesse yoo ta'u waan miidiyaa hawaasaa irratti barreessan akkasumas namoonni biroo waa'ee isaanii maal akka dubbatan hordofaniiru jedhame. Namoonni qorannoon irratti taasifame 135 kunneen lammummaa Noorweey kan isaaniif kenname yoo ta'u waggoota 8 darban keessa biyyattii keessa jiraataniiru. Hanga ammaatti namoonni 20 hayyamni jireenya isaanii kan jalaa fudhatame yoo ta'u dhimmi namoota 30 ta'an biroo ammoo qoratamaa jira.